oduu gammachiisaa ustaazni keenya ustaaz Jamaal Aliyyi Abdullah abbaan qabeenyaa keenyam kan hojiiwwan gaggaarii keessatti hirmaachuudhaan nu boonsaa jiru. Guyyaa har'aan tana dhaabbata guddicha biyyattii tajaajiluun Alif Car Import ka jedhamuun dhaabbata konkolaataa uummataaf dhiyeessu gabayaa ajaa'ibaa kan qabuun as baheeti jira. Kuni gurra nama hundaatiif oduu addaati. Ustaazatee bakka kana ga'uun isaa waan guddaadha. Namoota akkanaa diinii keenya keessatti gaafa jabeeffannu muslimni oluma kaaneen mul'anna. Har'a ajandaan keenya waa'ee ustaaza keenyaa qofa ta'a jechuudha. Allahu akbar, Allahu akbar. Namni kun isan gammachiifne garaa isaa keessa waatu jira jechuudha. Ustaaza keenya fuula isaarraa ifatu mul'ata. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ammallee itti haa dabaluuf dhaabbanni Alif Car Importiin dhaabbata keenya. Dhaabbata musliimoota Itoophiyaa maraatiin dhaabbata kana jabeessuun dirqama nu hundaatiin. Gaafa dhaabbata kana jabeessine nullee ni mul'anna. Ustaaza keenyaa waliin fuuldurri ummata muslima Itoophiyaadha ifa jenna. Ustaaz Jamaal Aliyyiitiin baga milkoofteem baga bakka kanallee geesseem mul'adhu siin jenna. Ijji si ilaalte ija aduu ilaalte haa taatuum ilkaan siif qaramte haa doomtu jenna. Dhaabbanni keenya dhaabbanni guddichi Alif Car Import alif jedhee jiraam garuu alif laammiimillee akka jedhu beekuun dirqama isiniin jennam. Dhaabbanni kun konkolaataa ajaa'ibaa isiniif ni dhiheessam. Sanuu nama amanamaa kabajamaaf jaallatamaa ka amaanaa rabbii fi amaanaa namaa ofirraa eegu. Kan Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa qabeenyatti kenne arjummaa isa badhaasen kan konkolaataa hedduu sheekota keenyaaf kennuudhaan akkasuma isaaniif bituudhaan seenaa hojjechaa ture. Aalima keenya daa'ii beekumsa baharaa kan rizqiin isaadhaa barakaa qabdum Rabbiin isa haa mul'isu jenna jajjabeessuun dirqamam. Ustaaz Jamaal Aliyyi irra deebinee kongiraa baga milkooftee baga bakka kanaan baate bakka namni itti si eegutti akkaatiin teenya duraanuu beekna. Har'allee ol baatee mul'attee jirta. Alaabaan kee addunyaa irratti haa mul'atu. Kannaa isaa rabbiin siif kennee sirraa hin guusin jennam. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bahara ilmii bahara rizqii akkuma si godhem addunyaa tajaajiltee addunyaa hundarratti akka mul'attu abdii qabnam. Har'a biyya keenya keessaa ol baatee mul'atte boru addunyaaf mul'atta. Allahu akbar.